Indiyaa keessatti yeroo sirni gaa'elaa raawwatamu gabbara kennuun bara 1961 irraa kaasee seeraan ala ta'eera. Garuu ammallee maatiin misirrootaa maallaqa uffataa fi meeshaalee faayaa kanneen akka warqee maatii misirrichaaf akka kennan gaafatamu. Barsiistuun umurii waggaa 27 magaalaa Bhopal keessa jiraattu barmaata hamaa kana hambisuuf mallattoo diddaa walitti qabuu eegalteetti. Poolisiin biyyattii galma cidhi keessatti raawwatamu hundatti miseensota ramaduun weeraranii gocha kana akka dura dhaabbatan gaafatte. Gunjaan Tuwaarii BBCtti akka himtetti miidhaa irra ga'eerraa ka'uun mallattoo diddaa walitti qabuu akka eegalte himti. Sababa gabbara kaffaluu diddeef dhiironni hedduun balbala isaanii akka isheetti cufatan himti. Akka aadaa fi duudhaa biyyoota addunyaa hedduu fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti dhiirotatu gabbara kennee dubartii fuudha. Biyya Hindiitti garuu warra intalaatu maatii abbaa warraaf gabbara kennanii heerumsiisu. Jireenyi Gunjaa yaaddoo keessa kan gale battala maatiin mana ishee ilaallachuuf mana isaanii dhaqanii gatii maatii ishee kaffaluu qaban dubbachuu eegalanitti ture. Bifa ishee ilaalee gabbara isiniif hir'isna. Guraandhala darbee abbaan Gunjaa ilma intala isaanii ilaallatu abbaa isaa waliin mana isaanitti affeeran. Gunjaan keessummaa isheef jedhee mana dhufe keessummeessuuf mana keessa olii fi gadi wayita fiigdu shaayii fi waan nyaatamu keessummootaaf wayita dhiyeessitu ulaagaa guutuu fi dhiisuu ishee achumaan madaalamaa ture. Dubartiin kun haala battala sanatti ture kan ofitti amanamummaa nama dhabsiisuu fi haamilee nama buusu jechuun ibsite. Namni hunduu gara kee ilaalaa jalaa hanga gubbaatti si ilaalanii si madaaluu jette. Intalli kun akka fudhatama argattuuf maatiin guddoo tattaafatan. Haati keessattuu waan meeqa gorsaa turte. Uffata isheerraa bareedu uffata halluu magariisaa akka uffattee as baatu fuuldura keessummaatti akka hin kofallee fi wantoota kana fakkaatan gorsite. Akka hin kolfine kan gorsiteef ammoo ilkaan ishee daddabaan akka hin mul'anneef kunis qabxii dhabsiisa waan ta'eef. Warri gurbaa gaaffilee hedduu gaafatan maal akka hojjettu waa'ee barnoota ishee fi nyaata bilcheessuu irratti collee ta'uu ishee akkasumas kaameettii ta'uu ishee cimsanii gaafatan. Gunjaan wayita abbaa ishee warri gurbaa gabbara meeqa akka kaffalchiisan gaafatan dhageesseetti. Maallaqa biyyattii ruupii miliyoona 5 hanga miliyoona 6 doolaaraatti yeroo jijjiiramu doolaara 61,000 hanga doolaara 73,000 ta'u gaafatan. Birrii miliyoona 4 hanga miliyoona 7 kaffaluun heerumtii jechuudha. Shamarran Indii babbareenni sun. Abbaan ishee maallaqni kun hedduu fi humnaa ol ta'uu yoo gaafatu bifa qoosatiin akkas jedhan. Haalli intala keetii ilaalee yoo isheellee bareedduu taate gatii siif hir'isnaa jedhaniin. Wayita maatiin dubbii walitti deddeebisan Gunjaan ni dhageessi. Garuu waan tokko itti amantii akka gatiin gabbaraa hin hir'anneef. Warri gurbaa waa'ee ilkaanii fi mallattoo godaannisa adda isheerraa ilaalchisuun gaafii itti cimsan. Maatiin erga waliin dubbatanii shaayii dhuganii ka'anii booda Gunjaan akka gurbaa ishee ilaallachuuf dhufe waliin dhuunfatti haasoftiituuf carraan kennameef. Wayita kan isheen akka gabbara ittiin hin heerumne itti himte. Gabbarri barmaatilee hamoo keessaa ta'uu irratti walii galte jette Gunjaan. Wayita kana namni kun dhiirota kaanirraa adda akka ta'etti hubatte. Maatiin warra Tuwaarii garuu intalli isaanii Gunjaan jibbamteetti jedhanii hubatan. Faallaa gabbara dhaabbachuu koof haati koo naan lolte torbee 2 natti hin haasa'in turtee jette Gunjaan. Waggoota 6 darban keessatti abbaan Gunjaan maatii dhiirota 100 hanga 150 qunnamanii dubbisaniiru. Isaan keessaa dhiirota 20 caalatti haasa'aniiru. Kanneen keessaa Gunjaaf dhiironni 6 filatamanii dhiyaataniiru. Garuu hunduu gabbara malee jedhanii didan. Hunduu waan cufeef ofitti amanamummaan dhabdee haamileetu na bu'ee jette dubartiin barnoota herreegan maastarsii qabduu fi
koorsii olaanaan hordofaa jirtu Gunjaan. Indiyaa keessatti gabbara kennuu fi fudhachuun waggaa 60 dura seena ala ta'ee labsame. Haa ta'u malee gaa'elli biyyattii keessatti raawwataman keessaa harki 90 kan ta'an gabbaraan raawwatamu. Bara 1950 fi bara 1999 gidduu kaffaltiin gabbaraaf kaffalame yoo ida'ame tokko sadaffaan doolaara tiriliyoona 1 ta'a. Maatiin intala maallaqa guddaa liqeeffachuun yookiin lafaa fi mana isaanii gurguruun heerumsiisu. Kunuu intalli gaa'ela keessatti jiruu mishaa akka jiraattu hin taasisu. Akka ragaa biiroo galmee yakka biyyaalessaa Indiyaatti bara 2017 fi bara 2022 gidduu dubartoonni 35,493 ta'an sababa gabbara gahaan hin kaffalamneef ajjeefamaniiru. Kana jechuun guyyaatti giddugaleessan dubartoonni 20 ta'an sababa kanaan lubbuu dhabu jechuudha. Kanneen duula faallaa gabbaraa gaggeessan Indiyaa keessatti lakkoofsi dhiirotaa kan dubartoota caaluusaaf sababni ijoon tokko dhimma gabbaraa ta'uutu himama. Ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka mul'isutti Indiyaa keessatti waggaatti micireen dhala ta'uun mirkanaa'e 400,000 ta'an ni baafamu. Daa'imni garaatti qoratamuun dhalaa ta'uun yoo mirkanaa'e maatii yaaddoo gabbara kaffaluuf deemanirraa kan ka'e akka hin dhalanne barbaadu. Gunjaa Tuwaarii iyyata Komishinii Poolisii Magaalaa Biyoopaal biratti dhiyeessiteen furmaanni jiru galma cidhi keessatti raawwatamu hunda weeraruun namoota gabbara kennanii fi fudhatan hidhuudha jette. Namoonni adabbii sodaatanii gocha badaa fi hamaa kana irraa of qusachuu danda'u jette. Gunjaan torbee darbe Komishinara Poolisii Hinaariyaa Chaarlii Miishraa jedhamu arguun duula gabbara irratti gaggeessaa jirtu ibsitee fi akka ishee gargaaran gaafatteetti. Qondaalli poolisii kun gabbara faallaa duudhaa hawaasaa ta'ee fi balaa hamaa qabu kana hambisuuf waan irraa eegamu hunda akka godhan waadaa galan. Garuu poolisiin akka hunda ga'ee gocha kanaa dhaabsisuun hin danda'amu waan ta'eef hubannoo hawaasaa cimsuun hunduu tokkummaan akka irratti ka'u feessaa jettee Gunjaan. Umuriin ishee deemaa jiraachuutti kan yaaddoftu Gunjaan ammaan tana gaa'ela godhachuu feeti. Gaa'ela kan godhattu ammoo gabbara malee ta'uu ijjannoodhaan ibsiti. Birrii miiliyoona 4 hanga miiliyoona 7 kaffaluun heerumtii jechuudha. Shamarran Hindii babbareedni sun karaa biyya Hindii kana deemnee shamarran babbareeda Hindii fi maallaqa qabeenya fuunaa jechuun keessan hin oolu.